Uumama kakuu haaraatiif nuyi koo. Hai sumatu barka ku mofa nan jede ture wati kondura ega umama kaku mofa ta kaku arata badin balle famte hundi baraka ku mofa ti ati baraka ku are ati chubbunati qabdu asisi lukubsechisu maltu majirayu Amma cubbun qabu cubbuu ko Yesuus narraa fanniseera. Yesus baraka ku mofa ti mohare dufe Baraka ku haaraa dhufe. duba ati dalota kaku arati chubbun qabu yetta chubbu wani asitti te takkalle nun jirtu Yesus Kristos mali rakon isa rakon chubbu atin qabdu adami qaba Adam badisan balleeyse Waaqayyo araarame fi Kiristoos Yesuus maali? Waaqa guutuudhas nama guutuudhas. Okay, parsantaa meeqa waaqasa? 100. Galatoom. Parsantaa meeqa nama? 100. Hoy. 200 inni? 200. Okay, mee wanta la dhaabaduha. Weelkaan Abu Muazzar kaakabutuni parsantaa 100 fuutii yaa jennu. Wanti tuni wanni Abu Muazzar kaakabu kuni parsantaa 100 haa jennu. Tole? Yoo namummaa parsantaa 100tti neete guutame moo hin guutamne? Guutame. Duba Guutame jedhee. Naagale naa deebiste eebbifame galatoomi Waaqayyo si haa eebbisu. Erga guutame yoo jalaa naqan malee waan biraanii fudhata ofitti? Hin fudhatu. Kanaafuu Yesuus Kiristoos namummaan isaa parsantaa 100 eega guutte yoo xiqqoo 25 faa jalaa galbech godhanii ganna kan malee waan biraan hin baaddatu jechuutuma. Guutamaa isaa dhufe eessatti naa guuttu? Eessa guutamee guutamaan dhufeessa? Maalitti naa guutu guutamaa isaa dhufe onni? Eessarraa eessatti guutame? Eessarraa gannatu. Bishaan kun guutu. Bishaan mitinne. Guutu kanarra gartee guutuu bishaan guutuu kanatti guutuu naquun hin danda'a. Hin dandeessu. Yoo naqee. Waa laman isinitti mee dhaggeeffadhaa dura waa adda baafadhaa. Inni harka bitaa keessaa namummaa yoo ta'e inni harka mirgaa keessaa waaqummaa akka ta'e hubadhaa dura. Waa laman isinitti. Waan jedhe guutuma kana keessa namni guutuunis waaqni guutuunis jiraami. Bishaan kana keessatti bishaan kana juuza cimmaaqi bishaan kana guutuu naquun hin danda'a. Kuni guutu bishaan hin guutu juuza guutuu fideetti naqu takka soodaa guutuu fideetti naquun hin danda'a. Bishaan mitinne hin jireeman. Iddoo baay'ee qaba Yesuus ammayyuu iddoo qaba. Kuni maali? Yesuus ammayyuu iddoo qabaa hin jireem iddoo baay'ee qaba ammayyuu 100 keessa ammayyuu iddoo baay'ee qabanne. Rakkoon qabu ustaaz irraa gumarraa nu fuudha. Harka mirgaa keessaa waaqummaadha qaba. Harka bitaa keessaa namummaadha qaba jedhamee haa galatoomu. Ustaaz akka fakkeenya bishaanichaatti isinii ibse. Lala ofa Ustaaz Hamdi Maddisa. Ustaaz Hamdi Maddisa. Baga guddina kee Ustaaz Arabi. Waan jedhame namni keessa kun. Nama tasgabbaa wayiiti mee amma kaaragaadhaan nu taa'e mugaa wanni tokko akka afaan Oromootti guutu yoo jedhamu yoo irraa ganna qammalee warra naquun taati. Hin taatu. Harka mirgaa waaqummaa harka bitaatti namummaadha qabaa jee Yesuus. Bakka suniin silaa wanta isaa arguufanii. Bakka sarara deebiin nu ibsi. Eenyu? Jirta. Guutuu yeroo jettu akka mee akka nu godhutti mee afaan normaali ilma namaati rabbitu sammuu nu kenne waan sammuu rabbiin nu kenneen dubbaan beena malee egaa waan rabbiin nu kennin takka taaddaa hin jirtu mee maal jechuu barbaaddeetti yeroo wannaa jettu mee akkam nu galchi sirritti mee akkamitti fudhanna kennaaf guutuu yoo jettu akka waan guutuu tokko jechuun Yesuusii kanatu lama Yesuus tokkolleen kan namaa tokkolleen kan waaqatu adda jira moo tokkichumatu walitti waaqa guutullee nama guutullee yeroo jettu fakkeenya nama sii kennametti fakkeenyaaf haayilaandii nama ustaaz bishaan keessaa dhugaa jiran sun
irraa waatti naquun taatu yoo waa keessaa kan naqan malee yookaan hir'isan malee. Okay? Amma Guutuu yeroo jedhamtu akkamiin nu ibsi akkamiin faamteeti akkamitti mee nu ibsi akka nullee galuu danda'utti maaliif jennaan nu akka isin hafuura qulqulluu hin qabnu deebi'oo paaster hamdiin qabaatan hin beeku mee nu ibsi. Tole na dhageessu. Mee akkamitti akkam akka ta'e nu ibsine. Haa ta'u tolee. Amma walumaa galatti nan ibsaati. Afaan kootiin ibsa osoo hin taane sagalee waaqayyootiin ibsa. Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 9 dhaqaa dubbifadhaa. Isumatti isinii ibsa waa inni jedhu hiikkadhaa. Kanuma. Qolaasiyaas maal jedhamutti dubbisi nutti hiikaa. Mee dubbisaa fi qolaasiyaas mana jiru kan mee koo taabileetti fudhadha. Mee koo dubbisa. Koomira qolaasiyaas jedhati. Waaqa guutuu nama guutuudha qolaasiyaas. Dubbisaa laalaan jedhee. Dubbisa laalaa mitiiree nutti miti yoo lakkiin jedhaa jetteen dubbisna yookaan illee maal godhaa wannaa jennaree si dubbisi. Ragaadhaa feetaa jirtamu gaaffii si gaafatan tokko feete dubbisuu feete akkanumatti illee nu ibsi yoo ammoo akkas jedhaas hin jenne akkas jedhaniiti ragaa wannaa nu godhu. Qolaasiyaas 2 ijaa barbaaddaa? 2:9. Qolaasiyaas 2:9. Mega waaqa guutuu nama guutuu bakka kan garree ta'ee taphannaa. Okay. Gracias. Okay. Api juga telepon anak juga kalau saya. Wah, aku tuh nak butuh lagi kan. Aku tuh nak butuh lagi. Okay. Mee karaa kaasee sagalraa dubbisaa? Sagaluma dubbisaa hiikkadhaa. Okay, guutummaan waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa in jiraataa jedha. Ifaadha kun ibsuun gaafatu isinumti hiikkadhaa. Yoo jalliftan immoo isin jallisa. Sagalee waaqayyo akkuma inni jirutti hiikkadhaa hin jire. Kun maalummaa isaa ibsanii kun maal ibsamee kan maalirraa hubanna. Kennaaf waaqayyo waa hunda keessa jiraata. Waaqayyo waa hunda keessa jiraateef nama keessa jiraateef bakka hunda jiraateef wanni sun waaqa jechuun dandeenyu keetti biraallee siifiduu dandeenya. Kun immoo waaqa guutuu nama guutuu kan ibsaas hin jennu. Waaqni isa keessa jiraatu as gaafannu waaqayyo keessa jira waa hunda keessa jira. Ibsuun gaafatu kunoonni isiitti maalirraa maaliin ibsa maaliirraa argina waan ta'e isin irraa argitan oositti argisiisaa jira. Guutummaa waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa hin jiraata. Yesus nama guutuudha, waaqa guutuudha. Namummaa Kiristoos keessa waaqummaan isaa jira. Yesus karaa hundumaan guutuudha. Sobdee nama dogoggorsina. Kunoo sagalee waaqayyoo dubbata. Karaa barbaadde irraa hiikkachuu dandeessu ofii keessanii. Garuu hin jallisinaa sagalee waaqayyoo isin jallisa. Laa jallisuu miti barra. Amma akka keeyyata kanaatitti keeyyata biraallee sitti kennuu dandeenya beektaa? Waaqayyo waa hunda keessa akka jiraatu Baayibiluma dubbata beektaa. Fakkeenyaaf Yesus keessa illee waaqayyo yoo jiraate waaqayyo waa hunda keessa jiraataa jira Baayibila bakka keeyyatoota hedduu siifiduu dandeenya. Akkas jechuun amma keeyyata adii kana yoo Yesus keessa waaqa jiraateef waaqa jenna waaqayyo waa hunda keessa jiraachuuf hin jiruu miti. Warra kaan keessa guutummaan hin jiru. Guutummaan hin jiru. Jiraata waaqayyo waa hunda keessa bakka hunda jira waa hunda keessa jira bara siif hin rakkoon qabuuti. Ayyoos akkam goona rakkoo bakka yoo akkas ta'e akkam goona. Guutummaa waaqayyummaa waan hundaa keessa hin jiru. Waaqayyummaan isaa Kiristoos keessa jiraata malee iddoo hundumaatti argama jechuudha. Okay. Mee afaan sii galu. Okay, mee waan isin jedhu yoo sii galuu didde fakkeenyaaf Yesus yeroo waa godhuu dadhabu yeroo sheexaanaan qoramu yeroo garafamu kana waaqayyummaan keessa hin jirtu jechuudha. Moo waaqayyummaa keessa jirtu wajjin sheexaan lolee godhuu haa ture. Namummaa isaatiin garafame, namummaa isaatiin qorame, namummaa yeroo isaatiin kanaafuu waaqayyummaan keessa hin jirtu jechuudha. Waaqayyummaan hin garafamne waaqayyummaan guutummaan waaqayyummaan keessa hin jirtu jechuudha qaama. Maaliif qooda keenya garafame qooda keenya dhiphate waan ta'eef waaqayyummaa erge waan ta'eef qooda shimbiree garafamu rakkoon qabu garuu yeroo sanitti waaqayyummaan hin garafamne jechuudha. Waaqayyummaan keessaa baate yeroo keessa hin jirtu. Maaliif garafama islaamoo waaqayyummaa isatti argite garaftu. Haimaa waaqayyummaan guutummaa waaqayyummaa Yesus keessa jiraate waaqayyummaan illee waliin garafamuu qabdi kaa. Inni koo jaan hin mul'atu eessatti argite garaftu jaan hin mul'atu inni. Kanaafuu waaqayyummaan keessa hin jirtu kaa jalqabumaayyuu kaa waaqayyummaan keessa jirtu taatee sirrii miti kaa kennaaf.
Gaafa inni du'e awwaalame du'a keessaa kan isa kaase namummaa isaa sana kan du'a keessaa kaase eenyudha? Waaqayyummaa isaa du'aa kaase. Kana egaa Waaqayyoon sun isa keessa hin jiru. Waaqayyo gara biraa jira. Yeroo du'a keessa isa kaasu gara biraa jira. Isa keessa hin jiru. Kunoo gaa dubbataa jira. Ana jechaadha. Seetanii sagalee Waaqayyoo jechaadha. Mee jallisaa gaasa dubbatu. Sagalee Waaqayyoo kan rakkoon qabu san uffata si deebisa rakkoon qabuuti. Akka bakka naatitti. Maaliif rakkoo qabu kan sammuu keessaniin fudhadhu mani koo sagalee Waaqayyoon fudhadha malee. Namni na barsiisu waa'ee sammuu waa'ee rakkoon qabu waa'ee sammuu rakkoo. Namni na barsiisu fudhadha. Gaafa garafamu san Yesuus Waaqayyummaa waliin garafamte innan hin garafamne jette. Akkasimi. Waaqayyummaa waliin eessatti garafama ree? Waaqayyo koo hafuuraan foon miti. Waaqayyummaan hafuura kamitti garafama? Hafuura ta'e guutummaan isaa keessa hin jiru. Waaqayyo bakka mara jiratti iki malee guutummaa Waaqayyummaa keessa jiraatte. Hafuura kamitti garafuu yooma garafan iyyuu yooma keessa jiraate hafuurri isaa kamitti garafama? Alangaadhaan na uumanii godhaa wara. Mee ammallee afaan biraatiin loqota biraatiin si dubbaddaati ilaali. Loqota biraan barbaadu. Loqota biraan barbaadu. Inni hiikkatu an beekee. Loqota biraan barbaadu ani beekee ni hiikkatu. Guutummaa Waaqayyummaa laat dhageeffadhu. Guutummaa Waaqayyummaa Kiristoos keessa yoo jiraatu guutummaa Waaqayyummaatu